Ashamaar kafuun daawwattoota keenya nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa baga jala bultii ayyaana irreechaatiin isin ga'e jechaa oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhageessisaa oduu waliin Anbaayiluu Nachooti. Fooramiin kabaja ayyaana irreechaa Jaaffaan har'a magaalaa Finfinneetti taa'ame. Fooramiin kabaja ayyaana irreecha Jaaffaa har'a magaalaa Finfinnee galma Adawaatti bakka hooggantoonni bulchiinsa magaalaa Finfinnee kan naannoo Oromiyaa, ministeeronni adda addaa, ambaasaaddoroonni fi qooda fudhattoonni akkasumas abbootiin gadaa argamanitti taa'ameera. Fooramii irreecha Jaaffaa irratti kan argaman pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa hirmaattota sagantaa sanaaf haasaa taasisaniiru. Dubbii isaan haasaa taasisan keessaa aadaan keenya kan itti jiraannuu fi kan ittiin of bulchinu ta'uu akka qabu himanii mootummaan isaanii jijjiirama cabinsa aadaa fi seenaa uummata Oromoo irra ture sirreessuuf hojjechaa akka jiru ibsaniiru. Irreechi kan aadaan uummata Oromootti calaqqisu uummanni keenya kan waan gaarii itti waliif hawwu bacaqii gannaa dukkana roobaa fi yandoo jalaa birraa qatti itti ba'ee fi waaqatti galateeffatuu fi itti kadhatudhas jedhaniiru. Bifuma wal fakkaatuun kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee saganticha irratti argamanii ergaa baga ittiin isin gahee dabarsaniiru. Haaluma kanaan ayyaanni irreechaa ayyaana guddaa saba Oromoo ta'uu ibsuun yeroo ayyaanicha kabajnu waliif nagaa buusuu, wal gargaaruu, wal hubachuu akka qabnu kaasanii warreen ayyaanni irreechaa nagaan kabajamee nagaan akka xumuramuuf deeggarsa adda addaa taasisan hunda galateeffataniiru. Ayyaanni irreechaa horaa Finfinnee guyyaa boruu bakka hawaasni Oromoo fi saboonni kaan baay'inaan argamanitti ganama barii kaasee guyyaa guutuu kabajamaa oola. Akkasumas ayyaanni irreecha horaa Arsadi ammoo gaafa dilbataa magaalaa Bishooftuutti kabajama. Magaalaa Finfinneetti har'arraa eegalee hanga wiixata ganamaatti sosochiin geejjiba dogdoqqee dhorkame. Magaalaa Finfinneetti ayyaana irreechaa sababeeffachuun har'a guyyaa sa'a 6 eegalee hanga wiixata ganamaatti sosochiin geejjiba dogdoqqee dhorkamu biiroonni geejjiba magaalaa Finfinnee beekseera. Har'a guyyaa sa'aatii 6 eegalee hanga wiixata ganama sa'aatii 12 walakkaatti geejjibni dogdoqqee kamuu dhorkamuu biirichi ibsee namoonni yookaan abbootiin qabeenyaa dogdoqqee tarkaanfii kanaan ala yoo socho'an garuu tarkaanfiin seeraa ta'e irratti akka fudhatamuuf jiru ibseera. Qaamoleen dhimmi ilaallatu murtoo kana hojiirra akka oolchanis biirichi yaadachiiseera. Itoophiyaan ji'oota 3 dabran keessaa siqiyyaarraa doolaara kitila 400 fi kitila 80 caaluu argadheera jetteetti. Kurmaana jalqabaa bara hojii Itoophiyaa kana keessa qofaa gurgurtaa siqiyyaa yookaan warqee qofaarraa qarshiin kitila 400 fi kitila 88 argamuunsaa himameera. Adoolessaa aga fulbaana bara kanaatti baay'inni warqee alatti gurguramee fi galiin irraa argame akkaan guddaadha. Kan ji'a 3 dabre keessa alatti gurguramee galiin irratti argame yoo yeroo wal fakkaataa kan bara darbee hojii wal cinaa qabame ilaalame inni ammaa kun dhibbentaa 540 caaleera. Bara dabre kurmaana jalqabaa keessa siqiyyaa alatti gurguruun kan irraa argame doolaara kitila 58 ture. Waggaa guutuu galiin isaa irraa argame immoo doolaara kitila 200 fi kitila 55 qofaadha. Bara kana garuu kurmaana duraa kana keessa qofaattuu galii doolaara kitila 400 fi kitila 88 gurgurtaa warqee irraa akka argate baankiin biyyaalessaa kan Itoophiyaa beekseera. Baankiin biyyaalessa Itoophiyaa doolaara kitila 100 caaluu gurgurtaaf qopheesseera jedhe. Gabaa bilisaa irratti gurgurachuuf doolaara Ameerikaa kitila 100 fi kitila 75 qopheessuusaa baankiin biyyaalessaa kan Itoophiyaa beekseera. Maallaqa kana keessaati gariin boba'aa alarraa ittiin bitanii galchuufis ni oola. Dhaabbanni boba'aa alarraa bitee galchuu baajata sharafa alaa ittiin bitu akka barbaadu kanaan dura beeksisee ture. Amma maallaqa baankichi gabaaf qopheesse kana bitatee akka ittiin galchuuf karoora mootummaatiin qabamee keessaa tokko isaa kanadha. Gargaarsi gatii boba'aa mootummaan taasisus kanuma keessatti kan bahu ta'a. Imaammanni dinagdee gooroo erga hojiirra ooluu eegaleeti kuusaan qabeenya maallaqa alaa kan baankiin biyyaalessaa qabu dabalaa akka jiru hoogganaan baankicha Obbo Maammoo Miratuu beeksiseera.
Godaantonni 45 ol qarqara galaanaa Jibuutiitti dhidhimanii du'an hunduu Itoophiyaanota ta'uun mirkanaa'e. Kibxata darbee namoonni qarqara galaanaa Jibuutiitti dhidhimanii du'anii fi achi buuteen isaanii dhabame hundi Itoophiyaanota ta'uu jaarmiyaan baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii beeksise. Dhaabbanni baqattoota idil-addunyaa kamisa kaleessa akka ibsa baasetti taanaan namoonni 45 ol ta'an balaa sanaan dhuman hunduu Itoophiyaanotadha. Balaa qarqara galaana Jibuutiitti uumameen yoo xiqqaatee baqattoonni 45 bidiruuwwan warra seeraan ala namoota dabarsan irraa darbatamanii du'uun ibsameera. Kutaa qoonsilaa Itoophiyaa Jibuutiitti gorsaa ministeera akka ta'an obbo Adaraa Tamasgeen balaan sun kan qaqqabe baqattoota Yaman irraa gara Jibuutiitti bidiruun dhufaa turan irratti ta'uu mirkaneessuu isaanii BBCtu gabaase. Dhaabbanni baqattoota idil-addunyaa gama isaatiin balaan sun kan qaqqabe baqattoonni kunneen eegdota qarqara galaanaatiin akka hin qabamneef qarqara galaanaa osoo hin qaqqabiin bidiruu irraa akka bu'an godhamuun galaanatti utaalanii akka naqaman dirqisifamaniiru jechuun hedduun isaanii daakanii bahuu waan dadhabaniif du'aatiif saaxilamaniiru jedha. Doonii godaantota lama kanneen namoota 310 qabatanii imalaa turan qarqara galaanaa Jibuutiitti dhidhimuu yoo xiqqaate namoonni 45 du'anii namoonni hedduun ammoo achi buuteen isaanii dhibameera. Dooniiwwan kunneenis galaana diimaa qarqara baha Afrikaa irratti kan dhidhiman dura osoo hin dhidhimiin dura namoota 310 waliin gaafa onkoloolessa tokko bara 2024 Yemen irraa ka'uu isaanii dhaabbanni godaantota idil-addunyaa beeksiseera. Haalli nageenya gaanfa Afrikaa keessaa Alshabaabii fi ISIStiif aanjawaa jira jedhame. Haalli nageenyaa biyyoota gaanfa Afrikaa keessa jiru booraa ta'uun mankaraaristitoonni Somaaliyaa keessaa akka jabaatan gochaa jira. Keessattuu sababa ulaa galaanaan kan ka'e muddamnii fi walitti gaarreeffannaan Somaaliyaa fi Itoophiyaan dhalcheen biyyoonni alaa godinicha keessatti akka harka galfatan godheera. Somaaliyaan Itoophiyaa wajjin atakaroo keessa galuun alarraa Masriin akka keessa galtu waayita taasisu kun immoo naannoleen Somaaliyaa sadii federaala irratti akka fincilan godheera. Waan kun immoo mankaraaristoonni laafanii turan akka Alshabaabii fi ISIS'n biyya sana keessatti akka deebi'anii jabaataniif haalaan jesseera jetti Ameerikaan. Afrikaatti ajajaan waraana Ameerikaa kan Jibuutii maadheeffateeru Jeneraal Maayikil Laanguiliin haala mijataa argateen Alshabaabii fi ISIS'n baay'ina waraana isaanii guddifachaa jiru jedhaniiru. Alshabaab miseensota haaraa kaadhimmatee humna isaa gara 12,000 haga 13,000tti guddifachuu irra dabree miseensota biyya biraa keessaa qabu gara Somaaliyaatti galfataa akka jirudha kan isaan jidduu kana ibsan. Bara 2015 ISIS'n Liibiyaa keessaa qarqara garba Meeditiraaniyaa irratti lammiilee Itoophiyaa 30 ta'an garii morma kutee gariin rasaasaan akka ajjeese kan yaadatamudha. Itoophiyaan bishaan gadi lakkisuun Somaaliyaa keessaa lolaan akka mudatu taasisaa jirti jechuun Soomaaliyaan komatte. Pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed Itoophiyaan itti yaaddee hidhaawwan qabdurraa bishaan gadi lakkiftee Soomaaliyaa keessatti lolaan akka mudatuuf yaalaa jirti jechuun himatan. Pireezidaant Hassan Sheikh Mohammed afgaaffii The Economist waliin fulbaana 30 bara 2024 Moqaadishootti taasisaniin suuraa naannolee Soomaaliyaa lolaan guutaman agarsiisuu dhiyeessuun balaa lolaan sun gocha Itoophiyaan raawwatteen kan mudate ta'uu ibsaniiru. Kana malees Itoophiyaan naannolee daangaa biyyoota lamaanitti hidhattoota Soomaaliyaa gosaan ijaaramanii fi meeshaa waraanaa dabarsaa jirti jechuun himatan. Meeshaaleen waraanaa kunneen harka Alshabaabitti kufuu akka danda'anis yaaddoo qaban ibsaniiru. Itoophiyaan hooggantoota gosaa fi namoota siyaasaa mormitoota Soomaaliyaa keessa jiran bobbii loltoota Masrii akka mormaniif kakaasaa jirti jechuunis pireezidaantiin kun himaniiru. Pireezidaant Hassan kun yoo itti fufee Soomaaliyaan komii sabaa Somaalee Itoophiyaa keessa jiraatan tuttuquu dandeessi jechuun akeekkachiisan. Himannaa kana ilaalchisee gama Itoophiyaa irraa haga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Jalqaba bara 2024 irratti waliigaltee wal hubannaa ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand jidduu mallatteeffame hordofee hariiroon Itoophiyaa fi Somaaliyaa jidduu jiru akka malee laafaa dhufeera. Haleellaa Israa'el halkan kaleessa Beeruutitti taasifteen lammiileen biyyattii 37 ol ajjeefamuun dhaga'ame. Kamisa galgala Israa'el Beeruut keessatti haleellaa gaggeessaa jirtutti fufuun dhoo'insi gurguddaan dhaga'amaa tureera.
Dho'insi gurguddaan buufata xiyyaaraa biyyattii birattis taasifameera. Har'a barii ganama immoo magaalittiin hurriin haguugamtee mul'ataa turte. Ministeerri fayyaa hawaasaa Libaanos sa'aatii 24 darban keessatti haleellaa lafaa fi qilleensaan Israa'el raawwatteen namoonni 37 kan ajjeefaman yoo ta'u, namoonni 151 ammoo miidhamuu beekseera. Haleellaa Israa'el torban lamaaf Hizbollaa irratti xiyyeeffattee Libaanos keessatti taasifteen namoonni 2,000 ol ajjeefamuu fi kanneen kitila tokko ol ta'an ammoo isaanii irraa buqqa'uu aangawoonni biyyattii himaniiru. Humni waraanaa Israa'el kamisa galgalaa xiyyaaronni isaa halkan tokkotti kibba Libaanosii fi bakka birootti bakka da'oo Hizbollaa 200 leeluu fi loltoota Hizbollaa gara 15 ajjeesuu beeksiseera. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jennee kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.